बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। obboleeyyan keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota idil addunyaatti argamtan, kabajamtoota sheekota keenyaa, kabajamoo hayyoota keenyaa, kabajamtoota abbootii qabeenyaa, kabajamtoota mootummoota biyya teenyaa, kabajamtoota hawaasa magaalaa Asallaa, kabajamtoota uummata Oromoo kan idil addunyaa keessa jiraattan, kaafaan kiyya kana beeytan hundi keessanuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. obboleeyyan keenya kabajamtoota, eegaan maqaa rabbiitiin eegalee rabbii ol ta'e faarsee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaya rahmata isaanirra buuse booda gama haasawa kiyyaatiin achi deebi'e. obboleeyyan kiyya haasoo inni kiyya kaarraan tanaa Zulqaadaa guyyaa 20 gammachuu magaalaa Asallaatti taate tan pirojektii islaamaa, pirojektii ummata islaamaa fayyaddu sheekotiin teenya, beeytonni keenyaa fi hayyoonni keenyaa fi abbootiin qabeenyaa, munshidoota keenyaa fi doktorroon keenya Oromiyaa bal'oo bikkoota adda addaatii dhufanii gammachuu sana irratti argaman san anis na gammachiifteetiin himuudhaaf as bahe. himuu qofaa miti, isaaniif du'aa godhuufis asiin bahe. obboleeyyan keenya kabajamoo, namni tokko yoggaa waan takka tola oole tola san afaaniin himanii galata galchuun gaarii. namni namaaf galatan galchin rabbiifis galatan galchuu jechuun waan jirtu, namoonni Finfinnee irraa ka'anii magaalaa Asallaatti gammachuu sana irratti argamanii fi kan Hararii ka'anii akkasumatti asitti argaman, magaalaa Asallaa sanatti argaman, kan Oromiyaa bal'oo bikkoota adda addaatti argaman, kan hin beekuu fi kan hin beekne hundinuu baga gammaddan, baga gammaddan. gammachuu sana irratti argamuudhaaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. obboleeyyan keenya, pirojektiin har'aan tana magaalaa Asallaatti masgiida guddaa gartee gahee isaa eeggate, kaammallee maktabni islaama tajaajilu keessatti argamu, hadirreen iidaa keessatti argamtu, akkasuma kan markazni islaamaa tajaajilu keessatti argamu. wanni sun kanaa fi kan kana fakkaatu wanni islaamni tajaajila irraa fudhatu hundi keessatti argamtu sun bakka takkatti argamuun kaarii kum tokko nuu kennanii, islaamaaf kennanii, warri akkasitti nu gammachiises haa galatoomuu, galatoomaa jennaan. akka sheebbayaan daawaatti galatoomaa qofa jechuun barbaadu. ummata Oromootii fi ummata islaamaa, ummata magaalaa Asallaatii fi ummata Oromiyaa keessatti argamu ummata islaamaa hundaa, ummata Oromootiis bakka bu'ee galatoomaa jechuun hin barbaada. maaliif jecha pirojektiin amma nageessu waan takkaan argaminiif. pirojektiin ammaan tana magaalaa Asallaatti pirojektii hunda hammate jedhaniin, pirojektii hunda hammate ka masgiidaa fi maktaboota kitaabaatii fi akkasumatti mana barnootaatii fi mana barnootaa takkarraa ilaa 12 kan dirree iidaa islaamaatii fi markaznillee keessatti argamu. waan san magaalaan Asallaadhaa argachuun islaamni hundi argachuu yeetii yaada. gammachuun tun gammachuu orma magaalaa Asallaa keessa jiru, islaama magaalaa Asallaa keessa jiru, qobsuma warra gartee magaalaa Asallaa qubatee keessa jirullee osoo ta'uu
qobsuma ummata hundaa ummata oromiyaa keessa qubatee jiru kan islaamaa hedduu gammachiifte jeetii yaada. Kanaafuu wanti tun ni eegalte malee pirojektiin tun hin xumuranne. Pirojektii kana keessatti ummanni islaamaa kan biyyoota adda addaa keessa jiru mashruunni isinii banamee waan jiruuf jecha waan kana qoodarraa fudhattanii akka ajaa'ibaatti warri maallaqa kafalaa turtan qabeenya keessan keessa rabbi barakaa haa kaayu. Abbootiin qabeenyaa taniin beekuu fi taniin hin beekne warreen bakkoota adda addaatii maallaqa arjoomtanii ummata islaamaa boonsitan rabbi qabeenya keessan keessa barakaa haa kaayu. Ta qabdan keessa barakaa isinii haa kaayu. Tan hin qabnees rabbi isinii haa kennu. Hedduu ummata magaalaa Asallaa boonsiftan. Ummata magaalaa Asallaa kana boonsisuun ummata Oromoo hunda boonsisuudha. Ummata magaalaa Asallaa keessa qubatu boonsisuun ummata islaamaa kan afaan kiyya kana beeku ka idil addunyaa jiru boonsisuu jeetii yaada. Kanaafuu pirojektii argamte tun ni eegalte malee hin xumuramne. Akka ajaa'ibatti qoodarraa fudhattanii qabeenyaan, humnaan, waa hedduudhaan, beekumsaan, dandeettiidhaan waan kana cinaa dhaabbachuu akka qabdaniin asumaan beeysaa isiniif godha. Asumaaniin dhaamsa isiniif dabarsa. Pirojektiin tun akka ajaa'ibatti hogguu qophooytee manni barnootaa kun achi keessatti qophaa'e waan akkanaa magaalota Oromiyaa keessa jiru hunda keessatti Asallaarraa eegalee bikkoota adda addaa keessatti akka banamuun dhaamsa dabarsa. Maaliif jecha wanni kun diin islaamaatiifis hedduu gargaarti. Diin islaamaa kana ummanni baratu, darasoonni baratu, ustaasonni barsiisu, sheekonni barsiisu akka malee rakkoo adda addaa keessa tureeti diin kana asiin gahe. Ummatoonni biyya teenya keessa qubatanis darasoota keenyaaf qaaliyaa baasuudhaan wooma bakka qabanirraa isaaniif qooduudhaan diin kana akka ajaa'ibatti barsiisaadhaa asiin gahan. Pirojektiin tu yogguudha biyyoota hedduu keessatti argamte. Markazni ilmiidhaa, markazni tahfiiza quraanaa bakka kanatti akka banamuun asumaan dhaamsa dabarsa. Markazni kun yogguu baname akka gartee qaaliyaa ummataa ummata keessaa deemanii gartee nyaata fudhachuun sun wanni gartee nyaanni ummanni kennu sun markazumatti kennamee markazni nyaata godhee warra barnoota kana achi keessatti baratuuf nama nyaata qopheessuuf illee mindaan qophaa'ee warri barnoota baratus karaa laaftuudhaan yoggoo barnoota isaaniirraa ba'an xabbaa kajaanii jitti biyya Arabaa kana keessatti warra nyaata namaa qopheessu. Warri nyaata namaa qopheessuufis mindaan gayaan kafalameefi akkasumatti wanni gartee qalbiin namaa feetu hundi markaza san keessatti qophooytee achi keessatti achitti bilchaattee warra baratuu fi warra barsiisu kanaaf akka dhiyaattu akka akkammaan duraatti biyya keessa deddeemanii biyya keessa qaaliyaa fudhatuudhaan halkan dukkana keessa deddeemuudhaan roobaa fi caama keessa deemanii qaaliyaa fudhatanii masgiida galuun osuma jirtu ummatoonni keenya kaama dura qaaliyaa namaa baasee diin keenya asiin ga'ellee naa galatoomu. Ammaan tana dhalli ammaan tana jirtu irraa fudhattee ummata keenya irraa fudhattee nyaata gartee markaza qophaa'e kana keessatti qopheessitee akka darasoonni deemee warri markaza barsiisuufi warri gartee wanni hundinuu achuma keessa qophooytu hoggaasan qaaliyaadhaa fi hundi hafeeti namni markazuma san keessatti nyaataa fi dhugaatiidhaan akka ajaa'ibaatti argate jechuudha. Warri waa kafaluu barbaadu warri diin kana barsiisuu barbaadus akkaawuntii kaayamte irratti maallaqa buusee diin islaamaa kana dur nama qaaliyaadhaatu bakka san hin ga'ee miti. Ammaan tana warri qaaliyaa baasus warruma gartee markazuma saniif arjoomu qaba jechuudha. Markazni warri nyaata qopheessus qophaa'ee mindaan gayaan kafalamee fi warra nyaata qopheessuufis
darasoonni hoggaa barnoota irraa gabbaan nyaata isaanii qophii lafa taa'utti hogguu gabbayee nyaate du'aayitu isiniif godhama haala ammayyaa'aadhaan haala bareedaadhaan diin keenya kun akka ajaa'ibaatti barsiifamaa jechuudha. Kanaafuu rabbi isinii haa mijeessu waan kanallee itti yaada waa pirojektii magaalaa Asallaa tana akka fakkeenya namaa ta'utti itti arjoomaadha. Warra arjoomeefis rabbiin kaalini gartee waan qabdan keessa barakaa isinii haa ka'u. Kan arjoomni illee kan idil addunyaa jiru hundinuu arjoomaadha. Diin keenya kana akka inni hin faffacaane bakka takkatti deebisaadha. Akka nuu baratu akka nuu barsiisu magaalaa Asallaa irraa ka'ee Oromiyaa bal'oo keessatti Harar irraa ilaa Wallootti Arsii irraa ilaa Jimmatti biyyoota Oromiyaa keessaa bakka markisni itti barsiisu bakka majlisni itti barsiisu hundatti jaarmayni pirojektiin akkanaa akka qophooytee bakka diin islaamaatti baratu hundaaf qaariyaa ummataa irraa falleessee diina islaamaa kana barnoota irratti akka guddisu kanaan dhaamsa isinii dabarsa. Eegaan akka Sheek Bayaan Daawwat dhaamsa akkatti isinii dabarse booda Sheek Amiin Ibroo kabajamoo Sheek Amiin Ibroo ka ummata bakka bu'anii kaabaa ummata bitaa fi mirga sheekotii teenya fi kaayanii akka ajaa'ibatti haasawaa gayaa haasawaa bareedaa nuuf godhan san galatoomiyaa Sheek Amiin keenya umrii ta'e ta daawaa keessa fixxee fi ta barsiisuu keessa fixxeellee rabbi sitti nisaabini osuma isaabuullee jirtu umrii ta'e taafte keessa umrii ta'e jechuudha dhiifama umrii ta'e san taafte keessa rabbi barakaa haa kaayuu asuma isiniin jedha yaa abbaa Munzir abbaa Hamzaa abbaa Suheybi abbaa eenyuti qabu mucaan Haafizaa Suga'oo Ammar galatoomi ammallee itti fufaan je hamileen teessan itti fufti hamileen teessan hamileen uggootii maqaa Sheek Amiin Ibroo kana dubbadhu malee biran kutuu hunja ammallee kabajamoo muftii Itoophiyaa muftii majlisa Islaama Itoophiyaa federaala Itoophiyaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa ammas kabajamoo muftii majlisa Islaama Oromiyaa Ustaaz Gali kabajamoo Ustaaz Jamal Aliyyi ammas kabajamtoota sheekota keenya kabakka san dhufee fi kabakka san hin dhufin kabajamoo Raayyaa Abbaa Maccaa kabajamoo Raayyaa Abbaa Maccaa abbaa munshidoota ittumaan ibbare wallaahi Raayyaa kana ittumaan ibbare barammaa ijoolleen ammantanaa Raayyaa ittiin ibar nashiidumaanuu Raayyaa jetti maaliif jechuu akkas jechuu kun Raayyaa Abbaa Maccaatu ittuma ibbarre gaa amata 30 dabre ana keessa munshidoonni dhufe gaa isaanumarraa fakkeenya fudhateeti akka ajaa'ibatti tajaajila daa'ii qabsaawaa keenya Raayyaa Abbaa Maccaa umrii teessan taafti keessa rabbi barakaa kaayee ta'utti rabbi sitti nisaabini yaa Sheek Raayyaa yaa Ustaaz Raayyaa kabajamoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gammachuu keessaan akka malee ta'ee beekan waan hin juu wallaalee rabbiin umrii teessan taafte keessa rabbi barakaa kaayu Raayyaa Abbaa Maccaa irraa eegalee munshidootaan beekuu fi kan hin beekne kaniin maqaa isaanii beekuu fi kan hin beekne kaniin dubbadhee fi kan hin dubbatin kan bakka sirriitti argamanii fi kan argamin galatoomaa isinii jechuun barbaada. Kabajamtoota daa'ii Islaamaa Sheek Amiin Ibroo irraa eegalee sheekotii teenya taniin maqaa isaanii dubbadhee fi taniin hin dubbatin taniin beekuu fi taniin hin beekne tan gammachuu sana irratti argamte hundaa'u galatoomaa jechuun hin barbaada. Kabajamtoota abbootii qabeenyaa Sheek Jamaal Aliyyiidhaan hangafee taniin dubbadhee fi taniin hin dubbatin taniin maqaa isaanii beekuu fi taniin hin beekne hundinuu warri bakka san dhufee fi kan dhufin hundinuu bakka san irratti gaheen teessan nu fayyadde
neegaltan malee xumurre waan ta'eef asallatti eegaltan malee bakka hunda waliin ga'uu teessan waan ta'eef galatoomaa jechuun galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Hedduu gammachuun nutti argama. Sheekotii Oromiyaa akka isaa barsiisu jirtu. Kan akka Sheek Abdulatiif Mattaan Tuulee, kan akka Sheek Ahmad Toofiq Muhammad Adam, kan akka Sheek Muusaa So'aalaa, kan akka Sheek Aliyyi Awwaallee, Sheek Aliyyi Ahmad jechuu fedheeti. Sheekot barsiisota keenya kan Oromiyaa keessatti barsiisaa jiran kan hin dubbadhee fi kan hin dubbatin, kan hin maqaa isaanii beekuu fi kan hin beekne, warreen diiniif laffaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa laffaatiin teessan bakka ga'uuf jiraatti. Laffaatiin teessan bakka geesseetis jirti. Rabbi diin keessan isinii bakkaan isin haa ga'u. Rabbiin diin Islaamaa kana bakkaan Rabbi haa ga'u. Diin Islaamaa kun dur osoo hin dubbatamin ulamaa'ii ta'enya tana huccuu mataarraa imaamaa mataarraa ifutee darbitee turte. Ammaan tana akkanatti makiinaa qabattee akka urjii lafaa kanatti lafa kanatti baxalaggattee deemuun kun Rabbiin haa galatoomu. Mootummaan biyya keenyaatiif kana hayyame haa galatoomu. Tanaafuu waan amma gartee harkannee qabannee tahin harkatiniifis itti tattaafachaadha. Ummanni keenya tokkummaadhaan wal qabatee osoo addaan wal hin baafne waan magaalaa Asallaatti eegale kana akkuma eegaletti xumuruudhaan Oromiyaa bal'oo keessatti akka waliin ga'uun dhaamsa dabarsa. Wanni kun hedduu gammachuu natti argamsiiftee ummata Oromootti illee gammachuu argamsiiftee diinillee hedduu gatteessuuf teessi. Tanaafuu galatoomaa isiniin jaa du'aayin isinii godha. Aamin jaa. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم والرحمة غفلتن خولي غفلوا تيسنيس ربي قبينا كيسن كايوت تشيرس كنت سمي جرات سمي سني غتابوس يورس كنت سن تشيرات تشي سني ولا باس يورس كنت سن فقو جرات ربي سني هاديس يوريات جرات ربي سني علافس تقانان ربي سني ايتمس هتومانا ربي بركة إسني آخاو ورزقي ربي إسني كنا خنا دين إنتجايل ربي إسنا عبود ورين سعودي عربية آخاي سجتني بي ورين دل الدنيا آخاي سبب فجأتني جتن أبو ورين دين برا أبد ربي إسم برا هذا أبد أبو ربي كبير جسني كنا دين إسم برسيسه بنسوم ما ديني بي ثقته أوروميا بلوتي ربي إسني هنده أبو ربي إسنا عقب مچيسوني إسنينجا هما قبل مداتي ولد جاءنا كيتني سنينجا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله